achirra jirtu ashamar kafuun anaa dhufuu isinii jechaa chaanaalii keenya laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa seenaa Bahar Waaree kutaa lammaffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatamaa arrammoo kutaa sadaffaa isiniif qabannee dhufneeti jirra anaa dhufuun isiniin jaa seenaa dhaddacha Bahar Waaree kutaa sadaffaa iddoon bultii Bahar Waaree bakka sadii akka ture ni himu isaanis Raadayyaa mana Ayyo Daroo kan magaalaa Guraa mana Ayyo Siree kan Amajaa mana Ayyo Dakkaraati ergaan Bahar barbaaddu bakka sadeen hin hanqanne jedhan Bahar Waaree hoggansa Raabaadorii wayitii kanaa gumii sabaa kan 12 alaa qondaala olaanaa tahee osoo hojjechaa jiru Naadir Madda Amir Abdullaahi ergaan mooraa Fugugit dhuftee duuba maaltu as aana jedhanii erga gumiin raabaa kan mooraa Fugug tan bultii 12 alaa erga lola calanqoo qabaniitu abbaa waraanaa ta'uu qaba jedhanii marii cimaa booda gooticha Bahar Waaree abbaa waraanaa godhuun hogganaa duula calanqoo ta'ee muudame. Lolli calanqoo lola ittisaa imala gabroonfataa kan ammajjii jabaa 87 Minilikiin hogganamuu fi uummata Harargee Bahaarra hagooticha Bahar Waareetiin hogganamu gidduutti akka ture ni himama. Gootichi kunis iddoon dhaloota isaa godina Harargee Bahaa aanaa Duraa Araddaa Mojoo Sadee Ganda Saqaaganyoo jedhamu akka dhalate manguddoo waggaa 94 obbo Mahammad Turee wareeraa qabatamaan hanga gosaa isaa fi firoottan itti ni himan. Namni falmii yookaan ragaa biraa yoo qabu dubbisuu danda'a jechuun ofitti amanamummaan mirkaneessanii jiru. Gumii bultuma raabaa fi doorii bareentumaa jedhamtutti beekamtuu fi addeellee maddeeffattee Fugug bulchitu keessatti qondaala guddaa birmajjii yeroo sanii fi keessattuu dhaddacha mooraa Fugug tan teessuma marii bultii gurguddoo 12 alaa keessatti haala siyaasaa fi hawaasummaa irratti durummaadhaan hoggansa kennaa kan turedha. Gootichi namaa cimaan gootummaan hayyummaa fi dandeettii hoggansaa jalqabumaan kan horatedha. Marii dubartootaa yookaan haawwan faaruu keessatti eenyummaa gooticha Bahar Waaree kana ibsuuf hellee yommuu faarsan akkana jedhu. Bada Bahar Waaree yaa baheessa namaa osoo si deeysee haatee marraa lama jechuudhaan warri dubartootaa hellee keessatti gootummaa fi jeenummaa Bahar Waaree haala kanaan ibsaa kan turanidha. Warri dhiirotaa immoo dhiichisa keessatti gootummaa fi jeenummaa arjummaa Bahar Waaree akkas jechuun innaa faarsaa turan. Innaa waaqamnummaa dubbiin jalan galtu yoo arjummaa dhabdee qullaa hin galtu gootummaan darani roorroon ittiin galtu bahariin tuttuqaan hellee dhagaan loltu jechuudhaan warri dargaggeessaa dhiichisa keessatti faarsan. Kanaaf Oromoon Harargee Bahaa Oromoo Harargee keessa jiraatan ilmaan yookaan ijoollee afran qalloo jechuunis Daga, Oborraa, Ala, Baabbilee lola weerara tuuta nafxanyaa ofirraa ittisuuf godhame irratti hogganaa waraana saba Oromoo murtii guutoo eenyu akka ta'e eegaa marii godhan booda abbaan waraanaa Bahar Waaree ta'uu filata. Mariin kun taasifamee ergaan miila qallaa abbaa gadaa yeroo sanii Wadaay Galmoo Hormoosoo ergaa mooraa Fugug irratti isaan dhaqqabdi booda turee filannoo kana irratti sooreyyiin gosootaa bakka bu'an kan argaman yommuu ta'u isaanis Aaniyya irraa Hargaya
afran qallo irra wadaay galmoo hormoosoo orfoo katabee wadaay duuqaa mareen yommuu ta'u kana keessattis hargayaa fi wadaay galmoo Amiir Abdullaahi yookaan Amiira Daree waliin ta'uun haala waliigala waraana har'a kanaa akka hoogganan galata ta'us Amiirtichi abbaasaa isaa kan deeggarsa Oromoo qabu mootummaan Gibxii waliin aangoo irraa fonqolche gara aangoo dhufuun isaa yeroo xiqqoo waan ta'eef haala waliigala waraana isaanii hoogganuu hin dandeenye. Adeemsa sochii qophii leenjii waraanaatiin wal qabatee garee waraanaa yookaan lootuu weerartoota nafxanyootaa kanaan loluuf qophaa'anis bakka sadiitti qoodamu. Isaanis garee tokkoffaa garee murtii guutoo jedhamu yommuu ta'u, gareen akkuma maqaa isaarraa hubatamutti gareen isaa olaanaan hanga murtii isaanii guutumatti humnaan diina dura dhaabbachuun kan falmatu jedhama. Baay'ee cimaa jedhamee himameen waraana eegoo fi gaachana qabatanii farda yaabbatanii ari'uudhaan osoo fardi fiiguu jiruu farda garaa jalaan naanna'uudhaan hiiddii lafaa akka haasan gochuun leenjiin kennameefii jedhama. Hoogganaa waraana murtii guutoo Bakar Waares leenjii garee kanaa waliin akka fudhate himama. Iddoon leenjii itti kennameefii tures aanaa Durowaa Araddaa Raadayyaa bakka Gambeella jedhamuu fi Fiinxee Gaara Mul'ataa bakka Dabbaal jedhamutti nama maqaan isaa Lallabaa Liyoo jedhamuun akka leenjifaman himama. Garee Raaree jedhamtu leenjii gahaa hin qabdu. Iddoon leenjii aanaa Durowaa Rakkoo Barzaalaa bakka Raaree jedhamtu leenjisaan garee kanaa Riyaa jedhamuudhaan beekamtuudha. Yeroo garee murtii guutoo fi Raaree diinaa sanii waliin dirree waraanaa irratti falmii gochaa jiran kun kallattii biraatiin itti hin dhufne warreen eegaan jedhama. Leenjiin garee kanaa kennamus sochii qaamaa dabalatee baasa haaraa ta'e ammayyaa fakkeessoonni muka jajjabaa kanneen akka ejersaa dummucaan cabsuudhaan leenjii fudhataa turan jedhama. Akkasumas meeshaa waraanaa kan gareen kun loluun xiyya mancaa fi kan akka wacaafaa dhagaa fubuksuu fi kan kana fakkaatan lolan jedhama. Leenjisaan garee kanaa akkuma garee raaraa riyaatu leenjisuun jedhameen beekama. Qopheessee isaan seenaa daddacha Bakar Waaree ana qaxalee keessan waa tolee ammeetii like share subscribe godhuun hunda gatinaadha. Seenaa garaagaraa iddoo hawwata turizimii isiniif qabachuudhaan wantoota garaagaraa aadaa seenaa gootota keenya dhokotan addunyaa irratti ol baafnee mul'isuudhaaf nutis mudhii teenya hidhannee jirra. Isinis like share subscribe godhuudhaan chaanaala keenya akka miseensa taataniif akka nu jajjabeessitan waamicha keenya isiniif goona. Horaa bulaa liibanaa isiniin jenna.